Cristiano Ronaldo bara 2012 gaafatame akkas jedhee deebisee konkolaataa Ferrari fi Porsche waliin madaaluun hin danda'amu. Sababni isaa lamaanuu motora garagaraan hojjetu waan ta'eef namoonni baay'een ati nama wayii irra ni caaltaa jedhu, gariin ammoo namni tokko si irra ni caalaa jedhu. Dhimma kana murteessuuf yeroo dubbatan nan dhaga'am, ani ammoo taphataan cimaan ana jedhee namanaa jedhee ture. Dhimma kana ilaalchisuun deeggartoonni kubbaa miilaa bakka lamatti wal qooduun kun Messi kaan ammoo Ronaldo taphattoonni lamaan waggoota 20 oliif kubbaa miilaa sadarkaa olaanaadhaan taphataniiru. Badhaasa guddaa addunyaa Ballon d'Or dabalatee waancawwan gurguddoo godambaa isaanii keessaa qabu. Lamaan isaanii walitti badhaasa Ballon d'Or yeroo 13 fudhatan. Messiin yeroo 8, CR7 Cristiano Ronaldo yeroo 5 badhaasa kana fudhateera. Jireenya kubbaa miilaa Sporting Lisbon eegaluun liigota gurguddoo Awuroopaadhaa 5 hunduma keessatti kan milkaa'e CR7 hanga Manchester United gadi lakkisee Real Madrid mallatteessutti morkii Messi waliin qabu hin turre. Akaadaamii La Mesiaatti kan argame lammiin Argentinaa Lionel Messi ammoo ulaa warra Blue Granati argame achumatti goobane. Bara 2009 booda garuu kubbaan miilaa Spain Santiago Bernabeu fi Camp Nou irra akka marmartu ta'e. Sadarkaa addunyaatti hanga bara 2007tti badhaasa gurguddaa Awuroopaadhaa dabalatee taphattoota akka Kakaa fa'atu fudhachaa ture. Ronaldoon Real Madrid waliin Messi Barcelona waliin waancawwan baay'ee injifatanis morkii darbii El Clasico kan ho'isan taphattoota lamaan kana ture. Cristiano Ronaldo taphoota 438 goolii 450 Real Madrid yoo galchu, Lionel Messi taphoota 476 goolii 471 Barcelonaaf galche. Baroota kana keessa Barcelona irra deddeebiin La Liga yoo injifatu, Real Madrid Cristiano Ronaldo waancaa Champions League Awurooppaa to'atan, waancaa La Liga 2 fudhateera. Wanti jaalattoota kubbaa miilaa hanga irraatti gaafii eenyutu caalaan rarraasaa jiru addatti ga'umsa taphattoonni lamaan waggoota mul'isanidha. Taphattoota kana lamaan gidduutti gooliin 2000tti dhiyaatu galeera. Bara 2007 eegalee badhaasa sadarkaa Awurooppaatti kennamu 29 keessaa 20 isaan lamaantu qooddate. Walitti waancaa 85 biyyaaf kilaba isaanii waliin fudhataniiru. Wal morkiin isaanii kilaba hanga garee biyyaalessaatti fulla'eera. Messiin waancaa addunyaa Kooppa Ameerikaa 2 dabalatee biyyaaf yoo gumaachu, Ronaldoon waancaa Awurooppaa Nation League fudhateera. Waancaa addunyaaf badhaasa Ballon d'Or Messiin Ronaldo irra ni caala. Champions League Awurooppaa fudhachuun ammoo Ronaldotu caala. Jireenya kubbaa miilaan Ronaldoon goolii 973 yoo galchu, Lionel Messiin goolii 910 galcheera. Messiin waancaa 48, Ronaldoon 37 fudhate. Garee biyyaalessaaf Ronaldoon goolii 143 yoo galchu, Messiin 116 galcheera. Marree morkiin taphattoota lamaanii waggoota 20 oliif fuullee kun waancaa addunyaa 2026 ni xumuramu itti fufa kan jedhu gaafii nama hundaatiin. Waa'ee taphattoota lamaanii kana ilaalchisuun Angel Di Mariyaan akka Ronaldo fi Messiidhaa kubbaa miilaa yeroo dheeraaf kan to'atu hin jiru jedhe. Isaan kubbaa miilas jijjiiran jedha Di Mariyaan. Gaazexeessaan kubbaa miilaa Spain Guillem Balaguer Messiin taphataa cimaa kubbaa miilaatti, Ronaldoon ammoo taphataa cimaa goolii galchuu danda'u jechuun ibse. Ronaldo waliin garee biyyaalessaaf kan taphatee fi Messi waliin Barcelona keessatti waliin kan taphate. Deekon ammoo waggoota 20 oliif kubbaa miilaa akkas to'achuun uumama sirrii natti hin fakkaatu. Kun kana boodas ta'uu waan malu miti jedheera. Morkiin Cristiano Ronaldo fi Messi goolii galchuuf badhaasa injifachuu qofaa miti. Addunyaa irratti hordoftoota miliyoona hedduu qabaachuun, qabeenya miliyoona hedduu horachuunis addunyaarraa maqaa guddaa horataniiru. Amma Ronaldoon umrii 41 waancaa addunyaa irratti hirmaata. Messiin umurii 38 guuteera. Waancaa addunyaa 2026 taphattoonni lamaan garee biyyaalessaa waliin addunyaaf maal mul'isuu fi riikoordii akkamii galmeessu kan jedhu ni eegama.